Akkam jirtan hordoftoota teennaa kabajamoo fi jaallatamoo Arbor Online School har'as barus isin waliin jira. Barsiisuu bashannansiisuu oduuf odeeffannoo yaada haaraa yookamii kan isiniin qabu ta'a. Guyyaa har'aa immoo Arbor Online School waa'ee Autoclicker takka qabatee isiniif dhiyaateera. Egaa haga xumuraan waliin ta'a. Autoclicker jedhamti. Autoclicker maaliif nu tajaajilti yoo jettan wantootaan like, commentii fi sheerii kennuu barbaannu akkasumas taap gochuudhaaf gara kallattumaan gara mee Autoclicker buufachuutti haaseennu dursa faayidaa isii dhumarra isinii hima. Jalqaba irratti gara Play Store seenuudhaan Autoclicker jennee ni barreessina. Itti aansuudhaan Autoclicker barreessinee isii tan ni filannaa ni dhufti install goona jechuudha. Tolchaatii xiyyeeffannaan ilaalaa. San booda Autoclicker download nuuf taatee akka isin xumurteen deebinee open jennaan jechuudha. Autoclicker teenna qabanneetiin gara keessaa seennee activity goona. Okay jennaani enable goona. Dura gadi buunetti hayyamuu qabna jechuudha. Installation keessa seenneetiin installed goona service isii ni banna. Autoclicker on goona isii off jettu san. Ergasii isa olaanus on isa Autoclicker shortcut jedhus on goona. Allow kan jedhu tuquudhaan lameenuu ni banne jechuudha. Akka isa bannee xumurreen kallattumaan go it kan jedhu cuqaasuun Autoclicker akka eegaltu ni taasisna. Amma gara dudduubbee deebi'uun mee Autoclicker enable kan jedhu tuqnee hojii haa eegalchiisnu. Isa jalqaba olaanu san tuquudhaan hojii eegalchiisnee jirra. Mee kallattimaan amma asirraa baaneet gara TikTok deemneetiin waliin haa ilaallu. TikTok irratti akkamitti fayyadamna? Autoclicker harka keenyan taap goonee dadhaburra haala salphaa ta'een TikTok irra seennee mee kallattiin tamsaasa liivii lammiif kan jedhu irra seenee isinitti agarsiisa. Haala salphaa kanaan ni seentan gara liivii. Autoclickerin keessan gara iskiriin gubbaatti ol baatee jirti. Yeroo kana fiddanii seentarii isii tana bakka feetan irra keettan jechuudha. Mee amma kallachisaa naannoo san irra kaa'ee jira. Iskiriinii kiyya gidduu irra kaa'ee jira. San booda on godha. Amma on taatee lakkaa'aa jirti jechuudha. Harka keessaniin tuttuqaa ooluu yookiin immoo harka keessaniin iskiriinii dhadhaa ooluudhaan dadhaburra al tokko on godhuudhaan yeroo haasa'uu barbaaddan qofa yeroo gara sagantaa liif seentan qofa ofirraa cuftu akkatti hanguma kanatti 100 ol lakkoofsa jirtu jechuudha. Kanaaf isii on godhuu qofaan iddoo barbaannetti sochoosuudhaan isii seentarra jirtu tana iddoo barbaannetti gara oliittis gara gadiitti sochoosuudhaan haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeenya. Autoclicker ammoo isii mallattoo hidhamuu qabdu san tuquudhaan gara olis oofuu dandeenya. Guutumaan guutuu ofirraa balleessuus dandeenya. Olis gadi sissiiqsuu dandeenya jechuudha. Haala baay'ee salphaa ta'een taaptaabii harka keenyan 1000 godhuun nutti ulfaatu taaptaabii 100 daqiiqaa 10 hanga 20 keessatti taasisuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun qulqullina sagaleetiif taap kan goonu kunis hedduu nu tajaajila waan ta'eef TikTok irratti madda galii cinatti haala salphaadhaan odoo ofii kennaa hin taarin Autoclicker fayyadamuun haala salphaan itti fayyadamnee irraa milkaa'uu dandeenya jechuudha. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaataa itti fayyadamaa horaa bulaa. Egaa hordoftoonni inni kabajamoof jaallatamoo yaadaaf gaafii qabdan kamuu gama gadiitiin naaf kaa'uu dandeessu. Kanarraaf qabadhee isin dhiyaadhee Autoclicker kana fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa.